Oolmaa maallaqaa guyyaa har'aa jijjiirraan sharafaa gabaa gurraacha yookiin hawaalaa akkasumas immoo bilaak maarketii kan jennu jechuudha. Egaa guyyaan har'aa ji'a isa uumaa Desembarii jechuudha. Desembarii 9 baatii 12 2024 jechuudha. Egaa meeqaan oolee sharafni guyyaa har'aa isiniin jedha. Egaa hordoftootaaf jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyyaa nagaan araarri jaalalli waaqayyoo lafaaf bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Akkasumas immoo obboloota koo amantaa biraa taatanii bakka adda addaa teessanii na jajjabeessaa laayik sheer gochaa na wajjiniin jirtan nagaan lafa jirtanitti isiniif haa ta'u isiniin jedha. Egaa kanattaan sun waa'ee sharafa ani har'a isinii qabadhee dhufe waliin ilaalla jechuudha. Biyyoota ani har'a isinii qabee dhufe walumaa galatti baankii hin dabalatu har'a baankii karaa nigdi baankiitiin sharafni akkuma eengaddaarra jira fakkeenyaaf jechuudha. Doolaarri tokko eengaddaa 122.59 irra jira jechuudha. Har'allee 122.59 irra jira. Akkasuma Saudiin illee 32.38 irra jira. Dubaa illee akkasuma 33.75 irra jira jechuudha. Kanaaf wanti haaraa ta'ee argame hin jiru. Kanaaf gaafa xiqqoo ol dabala yookiin immoo gadi qannase nan isinii barreessa karaa baankiitiin jechuudha. Garuu immoo karaa Oromiyaa baankii, karaa Daashin baankii, Wagaagin baankii, Sinqee baankii, Awwaash baankii warreen kana immoo jechuudha ol dabalee jira jechuudha. Fakkeenyaaf doolaarri tokko jechuudha karaa Oromiyaa baankiitiin 124 saantimaa 50 jechuudha. Inna nuun immoo irra caalaa warri baankii kallattiin deemnee galchinu immoo jechuudha kan nuti itti galchinu Union of Ethiopia kan jedhu Union Commercial Bank of Ethiopia Union kan jedhu irratti jechuudha. Baankiin filattu gaafa baankii deemnu baankiin filannu jechuudha. Garuu gabaa gurraacha irratti baankii barbaadde galchuu dandeessa. Yaani Oromiyaa gashuu dandeessa, Awwaash baankii gashuu dandeessa, Nigidi baankii gashuu dandeessa, akkasumas immoo Sinqee baankii hunda gashuu dandeessa. Garuu gaafa kallattiin baankii deemnu baankii hin filattu Union kan jedhu uniformii jechuudha. Ani waraqatan dura irratti ergu yeroo hundumaa jechuudha. Waraqanni tokko waliin caaloo waggaa 3 waggaa 4 waggaa 5 hundi isaa tokkuma jechuudha. Union jedhee irratti na barraa malee adda addummaan qabu. Yoo ati Oromiyaa jette yoo ati Nigdi baankeetta isaan kan mataa isaanii Itoophiyaati jennaan kalas achi keessaa hanuma Itoophiyaa Union Commercial Bank of Ethiopia jechuun baankii daldala Itoophiyaa qofarra sii galchuu jechuudha. Kanaafuu gaafa baankiin daldala Itoophiyaa dabalee yookiin qannaseen sinii fida jechuu barbaadeeni jechuudha. Innaa asmaa gara sharafaatti yeroo gallu jechuudha. Guyyaan har'aa doolaarri Ameerikaa tokko 139.49 oolee jira. Egaa dhugaa fi soba ta'uusa iskiriinshuut godheetaniin irraan isinii godhaa. Isin immoo irraa ilaallattu guyyaan har'aa Desembarii 9 ta'uusa akkasumas immoo baatii 12 2024 ta'uunsa guyyaan inni jira achi jala seeraan ilaalladha. Sarchi gootanii yeroo ilaaltan dhugaaf soba isaa adda baasuu dandeessu jechuudha. Akkasumallee inni itti aanu immoo Kanaadaa doolaaridha. Kanaadaa doolaarri tokko karaa ethiobilaagmarket.com 98.55 oolee jira. Inni itti aanu Awustiraaliyaa doolaaridha. Awustiraaliyaa doolaarri tokko karaa ethiobilaagmarket.com 89.59 oolee jira. Akkasumallee yuuroodha. Yuuroon tokko karaa ethiobilaagmarket.com 147.19 oolee jira. Inni itti aanu immoo Swiss frankiidha. Swiss frankiin tokko karaa ethiobilaagmarket.com yookiin gabaa gurraachaan 158.57 oolee jira. Akkasumallee Chaayinaa hiwaanidha. Chaayinaa hiwaan tokko karaa ethiobilaagmarket.com 19.17 oolee jira. Paawundi sterlingiin tokko 177.89 oolee jira. Inni itti aanu Omaan riyaalidha. Omaan riyaalli tokko karaa ethiobilaagmarket.com 362.40 oolee jira. Inni itti aanu Joordaan diinaaridha. Joordaan diinaarri tokko karaa ethiobilaagmarket.com 196
tuqaa 60 oolee jira. Inni itti aanu Bahrein Dinaaridha. Bahrein Dinaarri tokko karaa ethioblagmarket.com 369 tuqaa 89 oolee jira. Akkasumallee mootii birrii yookiin irra guddeessan sadarkaa tokkoffaarra kan jirtu Kuwait Dinaaridha. Kuwait Dinaarri tokko guyyaa har'aa 453 tuqaa 81 oolee jira. Inni itti aanu Dubai Diraamidha. Dubai Diraamni tokko karaa ethioblagmarket.com 37 tuqaa 14 oolee jira. Egaa akkuma beekamu akkuma isin barsiisetti iskiriinshuutii irraan isinii kaa'a irraa ilaallattanii guyyaa isaa wajjiniin adda baafachuu mirga keessanii jechuudha. Warri viidiyoon kun isinitti tolu laayik godha. Laayikii biraan darbiinaa isiniin jedha akka obboloota keessan bira ga'uuf jechuudha. Akkasumallee Saudi Arabiyaa Riyaalidha. Saudi Arabiyaa Riyaalli tokko karaa ethioblagmarket.com 37 tuqaa 14 oolee jira. Isinis akka garaan isin ciisutti yookiin akka isin gammachiisutti iskiriinshuutii irra guyyaa isaa waliin saayitii isaa guyyaa isaa waliin ilaalachuu ni dandeessu jechuudha. Egaa akkuma beekamu warra Saudi Arabiyaa jirtan siistema maallaqni keessan isinii ergamuun daldalaan isinii erguun jechuudha. Guyyaa har'aa warri maallaqni keessan baay'ee ta'e 29 jira jechuudha. 29 yeroon isiniin jedhu tokkotu 29 otoo hin taane birrii qabdan 29 hirtuu jechuudha. Fakkeenyaaf 5,000 yoo qabaatte 5,000 baay'isuu 1,000 hiruu 29 yoo jette birrii kee hammam akka ta'e adda baaftee beekuu ni dandeessa. Sumunii tokko osoo sirraa hin hir'atiin darbee immoo warri birriin keessan xinnoo ta'e 2,000 gadii hanga 500 ta'e immoo 30 jira jechuudha. Yeroon isiniin jedhu 30 yeroon jedhu tokko isheetu 30 otoo hin taane birrii qabdan sana 30 hirtuu jechuudha. 1,000 baay'istanii deebistanii 30 hirtuu jechuudha. Akkasumallee namni tokko jechuudha. Meeqa yoo jettan daldalaan tokko han 32 jedhullee ni jira. Tokko garuu namni gaariin immoo han 30 jedhullee ni jira jechuudha. Garuu moor irra caalaan 30 irra ergaa jiru. Warri baay'ee nama hatuun nama nyaatu barbaadan immoo 32 hanga 33 illee siin jedhu jechuudha. Daldalaan hundillee tokko miti jechuudha. Akkuma naannaa jirtanitti adda akkuma bifti keenya adda namni kamillee bu'aa mataasaa argachuudhaaf bu'aa adda addaatiin si erga. Inni tokko birrii 4 sirraa kuta. Inni tokko birrii 3 sirraa kuta. Inni tokko gadi qabee birrii 2 sirraa kuta. Inni tokko immoo noormaalii giddu galeessa birrii 1 sirraa kuta jechuudha. Kanaafuu dhaabbataa miti. Warri gabaa gurraacha ergan jechuun hankoo akkasiin erga yoo jette inni tokko hankumaaf akkasiin ergamne yoo jette siistema mataa isaaniitiin jechuudha. Egaa inni itti aanummoo akkasuma jechuudha. Kaatar Riyaalidha. Kaatar Riyaalli tokko 37 tuqaa 46 oolee jira. Akkasumallee Yemen Riyaala'a. Yemen Riyaalli tokko 0 tuqaa 55 oolee jira. Israa'el Shiqil tokko 39 tuqaa 21 oolee jira. Egyptian Poundiin tokko 2 tuqaa 76 oolee jira. Indiyaan Ruupiin tokko tuqaa 64 oolee jira. Turkii Rileen tokko 4 tuqaa 1 oolee jira. Swiidin Kiroon tokko 12 tuqaa 76 oolee jira. Egaa hordoftootaaf jaallatamtoota kabajamtoota kiyyaa guyyaa har'aa viidiyoon ani isiniif qabadhee dhufe kana fakkaata. Like, share, subscribe godha. Maatii kootti daddabalamaa warri haaraa reefu dhuftanii muudannoo waliin dabarsina isiniin jechuudha. Gaafa kolfaas gaafa qumna garaas walumaa naasofnaa turtii gaarii isiniif haa ta'u.